karaan kabajaa fi ulfinaa, karaan milkii duniyaa fi akhiraa, karaan jannataa, karaa barbaacha ilmiiti. Hundee guddinaa, hundee qaroomaa warroonni qabatan kunoo eebbaaf qaadhimamanii jiran. Sadarkaa ulamaatti muudamuuf bu'aa ba'ii baay'ee warroonni dabarsan barnoota sunanusittaa xumuranii ji'a jahaffaa gaafa guyyaa lamaa bara 2017 ni eebbifamu. Iddoon qophii eebbaa godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu mooraa madrasaa Najjaashii. Namoonni dhageessan hundi namoota isin bira jiru dhageessistanii wal affeertanii qooda guddaa kana irraa akka qoodamtan isin affeerra. Har'a kan argamnu sheeka keenya bira Sheekh Xaahir Kaliil godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti ilmii kan barsiisaa turanii yeroo ammaa kana immoo halqaan ilmii kana barattoonni isaanii xumuranii eebbaaf qaqqabanii jiru. Halqaan keenya halqaanii manba'ul ilmi jedhamee waamamu magaalaa Mattuu keessatti kan argamu. Mee haalli akhlaaqni barattoota keessanii kun maal fakkaata? Biyya kana keessatti magaalaa keessatti sochii daawaa keessatti sochii waa barsiisuu keessatti. Barattoonni keenya kun maashaallah wanni isaan irraa gammannu hawwiidiin qabaachuu irraa barnoota isaanii kana utuu walirraan kutin waggaa 5 kan barachaa turanidha jechuudha. Barattoota gurraan dhala lamaa kana eebbisaa jiru yookiin ji'a jahaffaa gaafa lamaa kana eebbisnu kana baay'inni barattoota keessanii meeqa? Sheeka tokkorraa muktasaraa ta'uu jammade muktasaraa sana fixee naqli sheekni sun qabu waan manuu qabnu nurraa hubatee nurraa fudhate kanaafis waraqaa kennine jechuu barbaannee haala kanaan qopheessine. Irraa kan baranne kitaaba irraa qaraa'ee duwwaa osoo hin taane akhlaaqa isaan irraa baranne ilmiin isaanii akka hara ilmiiti. Fanni kamuu isaan biraan dhabdanu. Biyyi keenya biyya kabajamtuudha sadarkaa qabdii darasaadha. Sheeka barnoonni guddaan irraa fudhatamu. Ishaan magriiba gidduu uummata biyyaa qaraasisu. Uummata magaalaa Mattuutiin amma deeme keessatti wannan madaalu hin jiru jechuudha. Ulamaadhaaf barattoota isaaniitiif qabalu iddoo guddaadha. Isaanii danuu fagaatatu malee. وردين برسيسو توحيدا فكيهدا علماء قاهري مفتاح فكيهن يا قدا